أبغى نروح تكسر جتي ما. ديما نرابو سيبونه تماني. أبور ميجا دوت. ما لا زوجين. أخو يان. أبو بريسة هي بريتين كابتن ديانا جرانا. سني بيجن نيجر داوتي دنا. ده ما لبيه. أبو إيش إيش نمان جين كذا دما ما ربي سكول. آتي. أخو يان تفي بيرا كلام. دما نسي كمر باتي. آتي ده كمر باتي. jirra jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota keenya egaa kan isin daawwachaa jirtan chaanaala waa'ee nooroti warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa jecha warreen ammoo duraan gootan like godhaa egaa baatiin tun baatii araaramaati baatii rabbii keenya dhiifama itti gaafannu baatii diliin teenya hundi nurraaf haqamtu baga itti geessan baga itti keenya jecha baatiin tun baatii hiyyeessatti nyaachisan baatiin tun baatii quraana rabbiin keenya nuuf buuse itti qaraan sanifu baga geessan baga jecha Ramadan karimin isrinja ega qophiintun qophii naasuuti waggaadhaan kan isiniif dabaru Ramadana keessa qophii naasuuti hanga xumura sagantaa keenyaan nu faana tura maal akka hojjechuu deemnu isinii nu beektanii naasu yookaan ammoo waliif rifachuun naasuu walii qabaachuun ilmi namaa naasuu qabaachuun hangam takka waliif naasuu qabaa laaluu deemna qophiintun qophii naasuuti warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa jecha warreen ammoo duraan gootan galatooma like godhaa. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya qophii keenya kana kan nu bareechuuf deemu yookaan ammoo taatee taphachuuf deemu naasuu kana keessatti obboleessa keenya kan uummata uwwisu isin ammoo tan garaa qabdu yookaan ammoo kan namni ittiin kabajamoo hin kabajudha. Ana ammoo nama intal khayni gabbu'i yookaan ammoo nutti naqisini yooni. Dhugaraa dhugaanii biti. Fakkeessuma fi namni naasuu walii qabu laaluu waan barbaanne. Sanuma fi okay taslim akkami sagantaa kana akkamitti argite? Sagantaa kana hedduu bareedaadha jeetii yaada. Shooriin nuti taphachuuf deemnu fi akka nuti taphachuuf jirullee hedduu bareedaadha jee waan hin abdadhuuf aggaman waan akkasitti natti tolee jira. Okay saniif jabaadhuuti waan kana godhe haa. Saniif kabajamtoota fi hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaan nu faana tura subscribe like godhaa jecha sagantaan tun sagantaa naasuuti. Ramadan Karim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رفاتو لو في باتي الرحمة دلبي كل سوف توبت قلبي يا ملكنا ما بدا فبي Haji maal taate? Makiinaa cabee makiinaan irra cabte fireenuu maan qaba? Fireena ugaa qabdu. Fireenni gabbu'a. Gabboon harkaa kutaa bara. Gabbu'a qofana banuu sin barbaachisu. Asiin hin laalayyee takka rakkineesii. Yoo sidhaamte qofa baatirii kana moorjeettaa irraa jijjiiruu si barbaachisa malee. Ayyee. Yoo ka fireenni sididu taate rakkoon miila irra jira jechuudha. Maalitti beekamu Muhammad meeshaa jijjiiraa Finfinnee irraa malee bara hin jiru ammaas meeshaa. Maal obboleessoo haji kiyya ni jira bara meeshaa. Eessa jira kaa? Mana meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Ismaartaa Tookaar fuula banaan harka bal'aan maamiltoota isaa keessummeessuun kan beekamu Ismaartaa Tookaar fadhii maamiltoota isaa guutuuf jecha meeshaalee jijjiirraa konkolaataa ooldii fi moodeelota ammaa hunda jijjiirraa meeshaalee konkolaataa biyya alaatii galchuun gurguru irratti argama. Amma booda sababa meeshaalee jijjiirraa konkolaataa dhabuun rakkachuun hafee jira jaa manni meeshaalee jijjiirraa Ismaart meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Suzuki, Toyota, Nissan, D4 DV akkasumas Corolla fi Suzuki meeshaalee garaa mootaraa keessa jiran guututti kaamicha, kolloo, pistanaa fi akkasumatti illee zeeta mootaraa kan kana fakkaatan dabalatan goommaalee konkolaataa orijinaala baatirii konkolaataa umrii dheeraa qabu gaarantii wajjin ni laanna. Eessinummaan gama Ismaart dhufnaan waa takka illee dhabdanii hin deemtan arkuutu waa murteessaa hoottaati ilaalaa. Maal kana qofa faayaalee konkolaataa keessan ittiin bareeffattanis ni qabna. Hubadha gatiin keenyas madaalawaadha. Teessoon teenya magaalaa Harar arattanyaa masgida guddaa Imaamul Ahmad Gaddabartee meetira 100 irratti gamoo Ismaart jalatti argamna.
dameen keenya lammaffaanis magaalaa Harar moobeeliidha. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaaddan bilbila kanaan heloo nuun jaha. Bilbilli keenya duwwaa 915 dabalata duwwaa 937 5217 duwwaa 8 bilbila kanaan heloo nuun jennaan isin cinaa jirra. Mana meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Smart Auto Car. garbicheesa akkan jallatu مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان بربو يا دسيني والله رامة رب ما رامة ماشي فولي ما تدي كتبوا هو ده بر ادوس هو زي وجه منك ما ولي هو ايه والله إني أركير وانسى يسافور ما فينا قرش يوسر على سبوع أزريت أنا قرش يوسر على سبوع سنجا الحمد لله سري لسري ما جري سري غروبا فكيني في يوسر على الرتي يا بني با ما لسلا إن بنا موزين أبو بليسك يا بليتين كابتن ديانا جرانا سني بيجن نيجر داوتي تنا ده ما لبيه وقنا فردان دين مالدو سيري echunka fardan ingaltu سيبي تلاقي بس كذا يسرنا على الشباب الجديد namni deydeni tiyu ish njomal namarati nakisinga ha kasira yire laki yo busti ho adi shofera mal malif la aho nurati dangurika aho nurata kasu jitima dema nurabu sibonu ti mali isi nama nurata kasu malah tiap bulan putar ese nundunu nuraba ese nundunu nuraba Ang kontoratan hindi ma. Awal siya pero nuraba. Achi kami cukup deh kontrata nurut tim Cina raraku kapta. Amma ku doang dekat nanti. Acha yang dalaan tan mo jigal lu bartan mara dalan ne obret Dalan duwal namarat tekis tadi. Ina kisah yang surat ya kisah yang nama nama absu kabuati nama nama rau nama Ah, taulle ka. Sandu wala nama absu numa yirti garu namarat tekis un kan. kisah isarap buseo. Amma bara. Ha? Diva. Amma divang ni kan neta. Samanta nuru ma gabusu bar mal. Cerari amma saya. darah gebus ada Akam? Dema. Kisah yang putih jartin deh. Am pure dinjira jelain kaba. Sallan dugu ada garu jarti ti yagise de deni tiru manuma tisia. Mama desi jar kayaknya mana nu kau tingginya kasih tuh. Sandu ada ka mereka kaisan. Awadiam ka ti shufir lekiti maru bisu. Qaranu bul chuden ta. Ha? Aja. Awan nurabu sime shufir rabi sime. Kontorata nasi kan isam don rabu sime kai gabu. Manu busa sabam ni nubusu ko. Mana rakabda. Yo berbadi ati bu nura. Ega kontorata anak kafalana rabu ni gabu abaka. dem qaadin ma nu fi ata gudra ayu raban ayu kafal
Obboleessa Oo, kiyya. oo, Achi si suuraa deemtee laata. Oo, fedhi. Eega gabbuu haa qaburraa. Naamusuma keetii qabadhu. Sandiisuu kanumaan shufeeraan na jaalladhu. Sanduuqaadha nurraa gabbuu. Rabbi. Sandiisuu kanumaan shufeeraan na jaalladhu. Sanduuqaadha nurraa gabbuu. Rabbi. Yommuu mucayyoon irratti haqqisuuf deemtu anjacha hin taaneen dubbadhe. Hawaasni miira keessa seenee jira. Waan ta'us wajjuma laalla. Namummaan isa kana namni waliif do'aadha. Meer moko bakka kophaa kana armolla. Asiin baan dhufnee atti kan nyaatu. Aha gabbina akkasirra jira. Beena gaabbina sana Isi gabbina na qaame. Yoon kana Deem. Uma fedhaa fi tuuti boo deem. Uma fedhi. Hin banimme. Deem uma fedhaa fi tuuti. maal fa'a xarra keessa. Istiifiin as ta'a isillee hin teessu. Maal jechuu barbaadde? Maali silaati? Nama akka keetiitii fi gabbuu isaati. Ajaa'iba qaba. Akkamitti? Garuu isin akka Waan hin kabale jee maal nuti maal nuti qabalu. Akkam seera. Maal jechuudha? inni bichuun Maal maal Umaan fiduun jemmaa jettee. Waan fedhe fide maal waan fedhe fide noo? itti dhiisii fi kana na sodaachisu tooraan isin hunduu abuusuu ni danda'a mirgaan qaba. Alla kafallaan. Buusooti maal waan taateef. Maal waan taateef? Sababa kiyyatti ittiin dubbanne maal waan taateef. Maal waan taateef? Egaa maal waan taateef asin nu buusuu dandeessa. Egaa kontoraataa. Laa makiinaan teenyu. Seyaataatu qamaan. Anyoo ni baabachuu ni danda'a. Ni danda'a. Sanaan alhamdulillah rabbil alamin. Galanni rabbii faa galu. Na dhageeffadhu. Yooni fi mirgaan qaba abbaa makiinaa ta'uu jooltaanaan narra. Achi maan buusi? Akkam? Achitti armaama sani maal? Aboo ishii shi namaan hin gaadha dhamaa maan rabbi si godhe. Ati. Oomiyyaa tuffii biraa qaba. Ati gaa oomiyyaa. Oomiyyaa wallaahi tuffii biraa qaba. Aboo shufeera na dhageeffadhu. Buusii bee isaan hundaa'u naa Wallaahi qaba. Wallaahi buu deem kaa'aati maallaqa wallaahi. Akkam? Wallahi hin buunu gadi. Hayya wallaahi ati ilaalcha biraa Wallahi qabda. billahi tallahi hin buunu. Aboo ishii shi namaan hin gaadha dhamaa maan rabbi si godhe. Ati. Jecha onnee nama tuquu fi jecha abdii namatti horu. Qabeenya isaa beenyaatti baafatee konkolaataa mataa isaa uffatu. Rabbi sii kenne. Jechi kana caalaa hin jiru. Qabeenya hunda rabbiin namaa kenna. Rabbiitu fudhata. Maaliif? Waan hin buuneef. Maaliif sababni? Kontiraataa maakitti hin godhatin. Jechuun cikicikii keessa dadhabe gaa mataa namaa Achi maaliif hin godhatin kontiraataa? yookaan kaan isii buusuu yookaan kaan isin hundinuu bu'a. Maaliif na Isii buusaa? Mee daddeessu buusu. Okey isii buusaa. Buusaa isii buusaa. Maaliif? Buleeteenyaan buufnu. Maal balleessite? Ajaa'iba qaba. Yoo sirriin naqame narraa dhiqaa jii yookaan kursiin. Narratti haqeeffachuu yookiin bootaa jijjiirrachuu baaba. Jechuun Sirraa haayina sirraa dhiinama bishaan binnee. isii buusii bara mirgan qaboon. Isiin haa buutu. Nama hundoo qeessamu. Yookaan kaan ammoo isin hundi hojii bu'aa yoo jaalatanii jiraatan kontiraataan hin deemu. Dhaabbu dubbiseen taati sila. Aan dubbiif hin deemu. Yoo dubbii barbaadde kootu dirree beeyi. Aan dubbiif hin deemu. Duuba maal jechuudha? Yoo isii jaalatan firraa buusaadhaan isin hin jeebara. Isiin moo maaliif buufti? Akkamiin buufnee isiin Obbolee obsiyaa. Babbanaata kana artee waliin dhufnaan dusi dhiiraami. Bara wanni fiddaniitu hin jirre bara. Wanni fiddanii hin jirtu bara. Aan amma isin buusee isaa hojjolii gallaan isin buusuu ni danda'a. Walloltee wanta hin je'in. Amma dhiisaa yaaddee tanya jeqeqee. Eegaa kontiraataan Asheera. Mannaara Ramaan deebisiiti. Ni bunu. Sirraa fi asii bu'aatii makiinaa biraa qabadda. dhaabni buusu. Gaalli kun geesse. Asin buusu dhaabi. Asin nu buusi. Baas dhaabi. Eeysa maaliif asii buusu? Ni buune. Eegaa Ni buuna. Nuti bu'aa. Ni buuna. magaalatti. Nuti bu'aa yoo ati amma seentee fi nuti bu'aa. Maaltu Namaa isaa us. dhufnee maaltu Minaa siin qabannee geeboo? dhufnee irratti Maaltu saabaa siin gee? waa jaasa kunis. Sanammaa. Maaltu siin Atuu gee? akka isaati waa inni jiru jiru dhageessee. Jaara kamiin dhufee warra. Akkam? Haa nu buusi. Dhaabi. Ati maal isa? Ati maal xarra geette isa?
Maalif? Ati maalirraa xarreeyyatta qofa? Maal fiddan? Akka nama waan guddaa qabutti kophee nu shilingii beekbee laafatu obsoos. Kophee nu saa shilingii qabattee deemtee xarreegetta? Dubaree bu'ii bakka kontoraata naasii qabala isin hundinuu nurraa bu'a. Bu'a isin hundinuu. Eega. Shufeera nu buustamoo isa buusta. Bu'aa isin. Maaliif fuunu obboleessa? Jechuun kontoraata miree. Nama kontoraata. Eega bu'a. Akkam. Achi nu deebisi. Anyu. Anuma. Isa buusi wal tuuba baante. Aboo namni tokko buudhamu namni duusii bu'ee kontoraata ishee qabaluu jira. Kontoraata kursii banaa jirtu reenaa qabala buusi isaan hundaa'u. Gabbuusi bakka. Bu'a. Maal Shufeera dhageeffadhu. Isin hundinuu naaf hin taane bu'a bakka. Mirgan qabu. Maal balleessine? Meeqooy maal balleessine? Kulaabani nurraa bu'a. Anaa bu'a. Laa kursii banaa jirtu kana nama furii mes. Kana nama furii mi naasii qabalaati buusi isaan hundaa'u. Yaatiin buune na laal. Abur meeqa doot? Maal haasoo jirin? Maal fiddat? Maal fiddan? Bakka gabbu'a bakka. Ati amma khatarra yoo gabbu'e amma? Gabbu'e. Maaliif hin buune? Sababni? Himbuun. Isaan nurraa buusi isaan Na dhageeffadhu. Gabbu'i bakka. Maaliif hin buune? Rakkoo nurraa ni qabdaa obboleessa. Rakkoo nurraa ni qabdaa. Rakkoo isin irraa qaban. Bakka anaa kabalaa bu'a. Maal balleessine? Badii Tikii maali nama ajaa'uu fi nama maarree maali? Maal arrabsita eessaan caalta? Jaarsa keessi nurraa bu'e obboleessa. Awwa meeshaan shufeera hin deemneet. Deema yee anaatu isin garsaa deema. Nurraa bu'i. Isa. Nurraa buusaa haa waan feete yoo ta'e waan feete wallahi waan guutuu waan diraa si keessa jiran hin baafanne tammoo. Anyu? Hin baafanne. Hin baafanne mini si keessa Ati faan amma xarra kinjina. Bu'i ka akkas taanaan bakka. Nama kana guddiru. Maskiina laa. Akkas taanaan gabbu'a. Qarshi kudhannanii naasiraa qabla bu'i tabira. Makiinaa biraarra. Rabbii si kan kana laali. Wayyaa rabbii kiyyee. Bakka naati hin dinne. Laali. Wajjin dhalanni rabbii si kan de. Sanan maal dhugaa alhamdulillah rabbil alamin. Bakka cikichi nurraa dhaabaa mataan hin jeeqinaati. Mataan hin jeeqinaati. Shufeera asin na buusi waraaji. Asin baajaaji sana duratti. Nuuf gaa. Biisi wajjin dandeenya obboleessa. Mootii sirraa bu'u. Ol sikichitti karaa qabadhu. Bu'aa bakka isin hundinuu. Gabbu'ee deeloo kai gabbu'e. Isin hundinuu gabbu'aa irraa cikichi dadhabnee jira. Maal fidda keellaa bira? Maal fidda lakkee? Itti magana akan dibuutti bu'aan. Akka amma akka bakka itti bu'aa. Okay, ayee dhaabbisaa bakka rakkoon qabu ati ammoo galatoomi maal jennan qophii soomana dalagu jira kaameraanis achi jira saniifuu galatoomi waan gaariidha harka dhaabu garuu isin dhalaan akkanuma caljettanii dhalaa akka isin eegisisan onneen qabdanii si dhalaa ni ajooyitan qabu ijoo caljettanii ilaaltu. Hottu badhaasa qabdaati. Kottaa qabbu'aa ati badhaasa qabdu. Rabbiin nu geesse maal jenna? Adammoo beellamatee jirtaan keellaa. Duraan dursa eenyu maqaan kee? Abdulbaariidha. Dhiifama garuu. Dhiifama maqaan. Maaliif qabeenya gisee eegalan xiqqaarraa eegalanii si aarsuufiin kophee maarree jee malee waan biraatiif miti dhiifama naa godhi. Jechi kana tuqee jecha rabbii sii kanne waan rabbii sii kanne kana gaqqabadhuu jette mee maa irraa kaateeti akkas jette? Qabeenyi tokko rabbiin hoggaasii kannu akka namatti hin dhaadattuuf akka namarratti of tuultuuf siin kannine akka namarraa gaqqabaddee rakkataa gargaartee amdii galata rabbii isa sii kanne san shukurii galchite maskiina dhabaa gargaartee khayjan qabne khayrina qaamaa qabu gargaartee ittiin bakka fuula rabbiitti fareeda argattu. Sanichitti bakka waanuma gaarii dalaydee
iddoo wanni gaariin takka si boonsitee bakka wanta si godha. Okay, fakkeenyaaf amma isin tun dhalaadha, dubartiidha. Yoo sirratti haqqiste akka tasaa ta'e, yoo sirratti haqqiste deedeeyaatu jira. Ati maal gootame? Ani moo haqqistee deeddeen hongaa fayyadamnee wanti ilaalatu firraa wanta godheetiin tolfadhee gabbee bishaan bitadhee firraa tolchee isii silaa dhukkubee haqqise kana osoo gartee yaada wanta isin goone isii kaayee bakka tajaajila jechuudha. Fakkeenyaaf wanta na isii yoo nuti gabbuufne hoo fakkeenyaaf shufeerriin isaa yaajee isii tana yoo nuti gabbuufne anaa wajji maaltu uumama fakkeenyaaf. Hin buusnu hagatta nuti isiin buusnu haa. Maaliif? Waan hin buufneef bakka deemsan dheeyxeetuma achi buuti malee isii yoo isin bu'aa qobaqiyyaan deemettees isii dhiifneetoo buufna biraa buuna malee isii buufnee biraa yaa'uun hin tolu haa nuti. Sababni isaa maali? Sababni isaa waan abbolee taateef. Waan dubartii taateef. Waan dubartii taateef. Maashaallah. Okay, galatoomii maqaan keenya? Abdulbaariidha. Abdulbaari. Okay, jabaadhu hojjedhu inshallah namni xiqqeenya irraa eegala badhaasa qabdaa asuma naa dhaabbadhu. Okay, ati Abdusalaam Muhammad Ali nan jedhama. Okay, Abdusalaam loltee jirtati. Mee naan eeggadhu jechuu jirta. Wanni siin eeggadhu sun maali mee fakkeenyaaf? Jechuun wasiin eeggadhu osoo hin taane bakkuma keellaa san irratti fakkeenyaaf namni kun nama qaama addaati gaa silaa ta'uun oolu achitti silaa nu fattachuuf taane arguuf taane sanuma malee wanti jiru wallahi. Jechuun nama mootummaa na seete. Nama wayii takka dhiiroo qaamaa jechuun nun addaati gaa akkanaa takka hin dhageenye. Akkanaa kun duba gara inni dhufan beeynu gaa dhiiroo nu durii raa yerri jeetiin firraa sanuma jechaan badalaa. Okay. Jechuun nama addaa na seeteeti. Echi boodona mootummaatti wanta godhuu deemtaa jechuudha. Okay, dubartiin siif maali? Dubartiin naaf obboleettiidha naaf haadha. Bakka akkasuma haadha mana kiyyaati. Isin waan dubartiin Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam amaanaa nu kennee kute. Saniif dubartiin amaanaadha. Noo gobanalleen dubartiin amaanaadha. Jabeessaa je. Saniifu fakkeenyaaf warreen dargaggoota haraara dhaabbatanii dubartii cinquu fadha yookiin kaan ammoo dubartii tuffataniif maal laamtamee dhaamsatee qabdu. Jechuun dubartiin akkuma nama hundatti mirga qabdii bakka walqixxummaa jira beekte. Jechuun yeroo ammaa durii fi ammaa kan ammaa kun adda jechuu kiyya. Dubartiin nama hunda wajji jechuun bakka feetattu abbaa feetee wal dorgomtee waan takka mirga waan qabduuf inni duraa sanii fi inni ammaa waan tokko hin ta'iniif mirga walqixxummaa waan qabnuuf saniif ilaala. Siin kabajamuu qabdu jechuu kiyya. Dubartiin maali? Naaf obboleettidha. Naaf haadha gootaati haadha jeenaati. Ummaatiyya obboleettiyya warra kiyya jechuudha. Okay, fakkeenyaaf ammaan tana silaa isiin sibira teessee haqqiste sirratti haqqiste dhugaadhaan qaama kee irratti maal goota? Jechuun ofirraa targeetiin isin dhukkubsatee waan akkas. Isuma dhugaatanii banaa bar ofumarraan targeete jechuun haaruun mana haara malee xiqqoo haareetumaan booda biraa targe wanti godhin jiruumi. Eegaa maal? Maqaan keenyuti? Naadisee amma bahar. Naadisee amma bahar. Naadisee, okay. Fakkeenyaaf jecha lama dubbatte jechuma tokko dubbatte jecha ati dubbatte maali? Isa buusaati nuu kobalaa itti maalirra dhaabbattee akkas jechuu eegalu. Si kana isaa bahara loleefin tanaafin jee. Maaltu jechuun nama akkamiin fakkeenyaaf gisee lolu nama khibrii yookiin kaan nama qabeenyaan dhaadatu moo akkami? Nama qabeenyaan dhaadatu na fakkaatti. Warra qabeenyaan dhaadatu maal laamtame? Suutuma qabeenya rabbiin namaa kana qabeenyi fiixee isaa sanumarraa'u if eeggannoo barbaachisa. Akkasii mira? Okay, galatooma. Namni tokkoffaa fi lammaffaa jira. Ishee fiituu tokkoffaa fi lammaffaa baata. Akkasuma miti. Isin hundarra namni akka gaarii lolee yookiin kaan ammoo chaalenjii kana injifate isaa jechuudha. Sagalee? Inni uuma lama sadii dubbachuu ture. Garuu isaaf badhaasni kana ni ayyamtanii? Kanniif. Isumaaf kanna. Namni akka gaarii lolee isa gaa. Akkasuma dhagaadhaami. Isumaan lolee akka gaariitti. Uummanni kun ni laaffise gaa. Akkasuma miti. Saniifuu badhaasa isaa qaba jechuudha. Baatiin tun baatii somanaatiif baatii araaramaa waan taate jecha bagatti geesse. Walumaanuu bagatti nu geesse. Ramadan Karim. Abdulbaariidha. Ramadan Karim siin jee bagatti geesse. Wanta somanni hanga seenu hin banin jechuudha. Abshira. Akkasuma miti. Sunnaan meeqa? Timira meeqa nyaatan? Sunnaa. Timira sadi. Shan. Okay, galatoomii. Bagatti geesse siin jaa. Ramadan Karim. Isin hundinuu. Abshir. Adis. Oh.
Hamileen isin cabin kakak betul. Isin cabte turte. lagi cabtu lagi. Ya cu cabte turte kakak tokoti. Arra makin makam sene ya cabte bete. Timira gizi sini kan isa dis. Sini disu sini. Ya wallah wanta kenyamne. Wallahi billah tak. Oke bagai gammadan. Manu gamman. Khairi adun ofumaaf. Ofumaaf. Akkasuma sammuu nagaatiin jiraachuu dha. Saniifuu bagatti keessa Ramadaan Kariim jaa. Warreen mee maal laamatan? Akkasitti baga rabbiin itti nuge walumaan. Manu bagatti nuge Ramadan Karim. Ramadan Karim. Warra keessan warra Ameerikaa jiru beekana. Eenyu salaamtan? Akkasitti as. Fakkeenyaaf salaamtaa jaartiin isaa taatu. Isumatti salaman. Ateo. Isa hunduma isaaniitu. Ayee. Walumaanu. Namayyuu warra amantii Islaamaa keessa. Ramadaan baga geessan. Okay. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.